jechuu hin danda'u. Kanaafiyyuu qixaatti biraanatti hime. Gara laafoo galatoomii wallaahi ulfaadhu. Koomentii kee amma arge. Si anaa biti addunyaanu si faarsiti wallaahi. Tokkicha yoo nama iyyisiisellee akkanatti ilaalu ummata nama biraa iyyisiisu jechuudha. Nu jiraadhu wallaahi galatoomii. Hidaan na faarsita moo na faarsita waree dhiisiti? La ilaha illallah. Akkam jedhanii nama faarsan. Amma ka ijoolleen amma ka janaadhaaf lubbuu kiyya jinnii kee jedha sana akkasitti yoo nama faarsan wallahi keessan malee. Dhiira na seete moo ka lubbuu kanaan jettu na faarsi waan biraati. Inshaallah. Tokko lama sadii. Ashee. Ummi firoo intala amala qabeettii, intala kabajamtuu, intala sikkoo mandoo, intala kabajaa qabdu. Wallaahi kan nama biratti rabbi sadarkaa isii ol fuudhe. Intala mataa namaaf gadi hin qabanne. Intala amala qabeettii, faarsi sirritti. Sadiin baay'ata please. Geesse? Haga tamni dhubu wallahi hani seeran na faarsan jirtu. Gootitti sikkoo mandoo dhaltee. Ani baru waa faarsuu kana miidiyaa irratti hin beeku wallahi billahi. Uummanni fayyaan qabu laal qeerroon asii faarsi sirritti jedhee achi dhaqaa. Wallahi qeerroo galatoom. Tokkicha kee. Ulfaadha qeerroo nama galatooma wallahi. Ulfaadha. Ati mangisti maa bar wallahi billahi. Firoomsaa koo wallahi rabbiin duniyaa dhuma hin qabne rabbiin isinii haa kennu. Warroonni har'a sappoortii nu godhaa jirtan galatoomaa wallahi ulfaadha. Ani sirriitti illee kadhachuu nama. Yaa Oromoo intala tana jabeessanii wallahi jabeessanii ummi firoo jabeessanii. Wallahi. Amma na faarsi jennaani maadi. Yaasa jira barndee wallahi billahi hin beeku nama faarsu kana caala. Ni wallahi na faarsini hani beeki bakka. Sitti aariya. La ilaha illallah. Jara na komanti jalatti barreessa waan faarsa kazen akkam jedhani nama faarsan. Wallahi billahi nagas bicha beeka. Si jamara nama gubbaarra hin beeku nama faarsu. Kee faarsu bicha beeta na wana faarsite oomaayi. Okey jedhee jira bar ummi firoo intala sikkoo mandoo kabajamtuu jaalatamtuu. Ka uffattu bareeddu, ka deemtu bareeddu, ka dubbattu bareeddu. Si galee amala qabeetti nama. Ka insha Allah ummanni jaalala isii maraacha kanatti amaanaa tana fa jaalalli kee dhuguma rabbi nama maraacha jira wallahi. Ummi firoo dhumate mootti gengaya jedhi kaate ammoo. Qeerroo wallahi galatoo. Ani maal jedhe? Waan nama faarsu kana hin beeku. Ani maali? Ati na faarsi mee lafeetiya. Hin beeyta na fakkaate ati. Qeerroo Oromoo illee tapha qaba hin dagatiin akkasitti qophaaya. Yoom qaba qeerroon? Gaafa guyyaa 13. Tapha keessaa jira lafeeki. Galatoo min fedhu wallahi dhiisi qeerroon barbaadu wallahi billahi. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Obsituu aanale galatoo miqaaliiti yaa wallah. Azala warroonni wal fakkaatan kara biraa dhuftanii azalatti koomentii afaan bantan immoo miyuutii miti bulookii isaan godhaa jechuu. Warroota miidiyaa kana gubbaa fakkeessetiin warroota harka namaatirraa nyaatee hundisiituu fakkeessitoonni akkaawuntii banataniitiin dhufan kun. Naasitanii immoo waan hin taane afaaniin hin baasina. Osomaa beeku immoo osomaa beeku hojii jette sareen. Aartee jirti wallahi jaarsisee. Dhiisi waan fedhanaa barreessan. Maal abbaa isaanii si godha waan fedhan yaa barreessan waan barbaadan siinaan jedhan. Maal sirraa buusan?
ati yoo bareeduma taate wallaahi billaa wanni sitti hafeen jiru eenyu abbaa eenyu caalta sii galaa miti intala kabajaa qabdu intala adaba qabdu yoo dubbattu dhugaadha wallaahi kabaja qabdi. yookiin hinaafaa maal jedhan namni bir hinaafetu waa baay'ee balleessa namni wal balleessu barbaannan waa baay'ee balleessa biyya takka jiraatanii wanta nama sheekotii maaltu jira sheekotiin waddaan nama baasti mataan isiyyuu ayyaani ililli sadi nuu kennaam ililli sadi no komantii wayii argeessaniif deebisee dhugaa dubbachuu fi biyya kaayiroo kana keessatti takka namni dhugaa hin dhugaa dubbatu tokko hin jiru wallaahi laazim na amantanii na amanuu baattanii ka dhugaa beeka jedhanillee ka dhugaa namaa awwaalee taa'u malee hin jiraa miti agara hudhii isaa amma waa baay'ee dubbachuun barbaaduan Redwan nikaa buusuu isaa maalitti beekta? Waan beektu jira? Moo anan irraa buusa jedhee sitti himate? Isa time irraa buuseera jedhe reediin haal tokko irratti wal lolan tokko waggaa darbe nageenyeeti. Yaa usme ati biyya Hiikaa kana walirraa hin jirta biyya qabneedha. kana jira. Achi asi waamadha moo situ achi na waamata qoy. Waay guti. Dabilii sadiin osoo WhatsApp Allahu akbar ummata eessa dhayxanna jala baatanii barree fi girrisaan girri jedhee yaa'ee bar waa fiddeedhaniiti yaa rabbii kiyya Ay, nama meeqa dhufe seete nama 1,400 ture. Amma nama meeqa nama 731 jira. bareeda wallaahi kayrima martiniyyuu wanni martiniyyuu insha Allah Akkasi. Akkasi. Akka wiinin tiyyan banne bichaa naa eegaa bakka. Wiinii meeqa qaba ummata? Kudhan Maaliif zayitiin ayu danfisee itti naqa shaan akiraa tiyata boruu hoo nama miidhee ofii kiyyaa hoo. danfisitti naqi. Yaadina waan akkasii walla. Haanichoo. ummi firoo deemiti nama biraa suuqa duuti waliin taphadhu ishee ana Wiinii ganuma si waarsuu fi bareedduuti fudha tokko qaba amma wiinii mee 30 gaadhaa yoo har'ume mee 30 naa gaadhee namni jabaa wayii haa balleessu. yoo ani wiinii ta'e balleesse leenca naa kennitaa Ati moo? yaa Iti deemi shoor godhatta natti deemi wiinii tiya balleessini dhiisi haa teettu meerra. wallahi hin goraadhu wallahi billaa namni waas jala leenca sii kenninaan jedhan hin barbaadu wallahi billaa Qabadhee dhufa. yoo maali wiinii baay'ifatu barbaadee rakkoo hin qabu garuu hin barbaadu malee Wayna sheeriin godhadhu hin taphatta wallahi no naaf hin kennineedhaan ni jira bara wallahi isiidha ishi deematii taaf godhaafi wallahi galatooma oromootiya si galee ummi firoo bal'aatoo yookiin hinaafaa maal jedhan namni bir hinaafetu waa baay'ee balleessa namni wal balleessu barbaannan waa baay'ee balleessa biyya takka jiraatanii wanta nama sheekotii maaltu jira sheekotiin waddaan nama baasti mataan isiyyuu ayyaani ililli sadi nuu kennaam ililli sadi no komantii wayii argeessaniif deebisee dhugaa dubbachuu fi biyya kaayiroo kana keessatti takka namni dhugaa dubbatu tokko hin jiru wallaahi laazim na amantanii na amanuu baattanii ka dhugaa beeka jedhanillee ka dhugaa namaa awwaalee taa'u malee hin jiraa miti agara hudhii isaa amma waa baay'ee dubbachuun barbaaduan
Redwan nikaa buusuu isaa maalitti beekta? Waan beektu jira? Moo anan irraa buusa jedhee sitti himate? Isatti hime. Irraa buuseera jedhe reediin al tokko irratti wal lolan tokko waggaa darbe. Nageenyeeti. Yaa usme ati biyya Hiikaa tan walirraa hin jirta qabne biyya jedhe. kana jira. Achi asi waamadha moo situ achi na waamata qoy. Waay guti. Dabilii sadiin osoo WhatsApp Allahu akbar. Ummata eessa dhayxan na jala baatanii? Barreefi girrisaan girri jedhee yaa'ee bar waa fiddeedhaniiti. Yaa rabbi kiyya. Waayee nama meeqa dhufe seete nama 1,400 ture. Amma nama meeqa nama 731 jira. Bareeda wallahi. Kayri ma martiniyyuu wanni martiniyyuu inshaallah. Akkasi. Akkasi. Akka wiinin tiyyan banne bichaa naa eegaa bakka. Wiinii meeqa qaba ummata? Kudhan. Maaliif zayitiin ayu danfisee itti naqee shaan akiraa tiyyata boruu hoo nama miidhee ofii kiyyaa hoo. Danfisitti naqi. Yaadina waan akkasii walla. Haanichoo. Ummi firoo deemiti nama biraa suuqa duuti waliin taphadhu ishee. Ana Wiinii ganuma si waarsuu fi bareedduuti. 11 qaba amma wiinii mee 30 gaadhaa yoo har'ume mee 30 naa gaadhee namni jabaa wayii haa balleessu. Yoo ani wiinii ta'e balleesse leenca naa kennitaa? Ati moo? Yaa. Iti deemi shoor godhatta natti deemi wiinii tiya balleessini dhiisi haa teettu meerra. Wallahi hin goraadhu wallahi billaa namni waas jala leenca sii kenninaan jedhanii hin barbaadu wallahi billaa. Taphadhee dhufa. Yoo maali wiinii baay'ifatu barbaadee rakkoo hin qabu garuu hin barbaadu malee. Wayna Sheeriin godhadhu hin taphatta. Wallahi no naaf hin kennineedhaan ni jira bara wallahi. Isiidhaan shiddeematii taaf godhaafi wallahi. Galatooma. wallahi ummanni kiyya kun na jaalataa jennaan taabii 100 osoo daqiiqaa 20 irra hin taa'in. Hai isi wajjin haa ajjeesu wallahi. Galatooma. Dabiliidha amma mee dabilii kanarratti puush nu godha. Dabilii kanarratti dabilii. Ati wiinii meeqa qabda qar? Kuni kami beessa dhufe hoo? Maali bada jorro? Maana gayuma? Eessarraayi? Wallahi galatoome qaalii namaa. Maashaallah galatoome wallahi. Surprise na godhe wallahi har'a galatoome qaalii namaa. Rabbiin kamni rabbii sitti haa kennu. Dafii hani Naa. dafii na faarsi amma qixaat Gaafa guyyaa Galata. ulfaadhu qaalii qeerroon namaa tapha wallahi. qaba qeerroo Oromoo illee tapha qaba yaa Oromoo. Hin dagatiin akkasitti. Itti fufi ati maal jetta? Dafii kara qixaatii keetii tokko na faarsita. Lammata immoo maali sirba nuu jetta. Sadaffaa immoo cibidiggii gizee 40 jette as baateti. Kabiraawo. Sadii kaa qixaatii sadii haala eessa kennama. Firoomsaa koo wallaa galatoon thank you jecha hin qabu wallaa. Galatoon akka har'a ni gammachiisa. Obboleessa kiyyaan naa kennee bara. Kaayetti fayyaa argadhu. Quccibidiggi meeqa dalaga? 40 Gaafa quccibidiggi 40 biti 10 dalage ijoolleen baaletu ni teenna biteedha wallahi. amma dafii kara qixaatii keetii waree dhiisitu yookiin jaalala naa Quccibidiggi qabdi. dalagoon inshaallah miliyoona sosii kennan illee
Leen janamna kennu jiru kino irratti dawalan qaalitti rabbi isa uzi billah. Okay, amma si faarsa. Sagalee Sagalee kana wara. kana. Injira deem. Bada girrisa sagalee waraabdee YouTube irra fiddinoo wallahi hin fedhan. Wara si wara bani wara badda sin kamera keessan xaragadda irra sirritti wala. Leenca miti ababaa takkaa yoom gadhiiste beekta. Leenca gadhiisuu jedha dammo. Okay. Hani wajirra jirtu asbaa'uu ni dandeettu warri nagaa fattaa waan Ummi firoo intala amala qabeetti tiyyaa. Intala kabajamtuu. Ani bari yoo keessa nama faarse malee gubbaarra nama faarsa kanallee akkasitti hin beeku wallahi. Mee ati na faarsinatti mika dura. Ati jammarii anitti siifufa. Taati fudhattu. Amma si faarsa miti si faarsu du'e bada malee du'e sagal gubadha malee. Warri nama faarsu beektan. Na faarsi Akka waan jana sanitti lubbuu kiyya bareeda kiyya si malee jiraatu hin danda'u nyaata natti hin jedhu akkasii nama faarsuun akkasii yaadanii yoo lafa. Daakka miliyeena naa galchaa abbo diina kiyya garaa naa guba miliyeena galchaati. Na faarsi tamoon koppilinki naa godha.